Nageenyi keenya tulluu qaari'ee muummee qaxxaamuree bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jenna. Gumii maatii kutaa lammaffaa keessatti yeroo darbe dubartiin tokko abbaan manaa ishee hojjettuu manaa waliin ciisuu isaa yeroo sadii abjuun kan agarte ta'uu hojjettuu kana waliin bashannanaaf yeroo magaalaa keessaa ba'anii turanitti bilbila haaraa hojjettuu sanaaf kan bitte ta'uu hojjettuun kunis hoggaa riizoortii keessa turte. Gaa'onii riizoortii sanaa fuula duraan banaa ta'e uffattee qabduu harmaa fi butaantaa qofaan suura kaatee bilbila keessaa kan qabdu ta'uu uumamni qaama ishee dhiira miti dubartii illee kan dinqisiisu ta'uu kana malees bilbilichi haaraa waan ta'eef waan tokko akka ishee sirreessuuf hojjettuun bilbilicha abbaa manaa dubartii kanaatti kennaa kan turte ta'uu hoggaa hojjettuun kun bilbila ishee abbaa manaa dubartii kanaatti laattu suura isheen qullaa kaatee jirtu argee akkana duraan dogoggorre jettee dubartiin kun dhiphachaa kan turte ta'uu kana malees haala kanaan utuu dhiphachaa jirtu haati dubartii kanaa bilbilanii fi hojjettuu haaraa hojii baruu dandeessu kan isheef argan ta'uu ibsuudhaan hojjettuu duraan waggaa 6 waliin turtee fi amma isaa waliin bashannanaa jirtu kan akka geggeessitu kan ishee gorsan ta'uu isaanis sababa kan jedhani hojjettuun kun abbaa manaa ishee kan barbaaddu isa fuula duratti gocha hin taane kan agarsiistuu fi gamnummaa hamaa kan qabdu ta'uu ibsuudhaan akka ishee geggeessitu jabeessanii kan akeekkachiisan ta'uu dubartiin kunis kanarraa kaatee abjuu arguu ishee haadha isheetti hoggaa himtu waaqayyo kan ishee akeekkachiisaa jiru ta'uu irra caalaa itti himuudhaan atattamaan dubartii kana atattamaan hojjettuu kana akka geggeessitu jabeessanii ishee gorsuu isaanii dhageessaniittu. Isheenis kanarraa ka'uun hojjettuun kun deemuu qabdu jettee abbaa manaa isheetti himte illee abbaan manaa ishee hojjettuu kanarratti investimentii guddaa kan godhan ta'uu isaa ibsuudhaan kana malees sa'aatii ijoollee isaanii keejii galanitti hojjettuu kana ari'uudhaaf eeyyamaa kan hin taane ta'uu dubartii kanatti himee kan dide ta'uu dhageessaniittu. Gama biraatiin hojjettuun kun dubartii kana akka haadhaatti kan ilaaltu ta'uu dubartiin kun illee hojjettuun kun haadha kooti jettee kan yaaddu ta'uu ijoollee ishee baay'ee kan jaallattuu fi kan kunuunsitu ta'uu hojii irratti jabduu ta'uu isaanis abbaan manaa fi haati manaa jechuudha waaqayyoo gaditti hoggaa biyya alaa deemaan illee ijoollee isaanitti kan amanan hojjettuu qona qofa ta'uu ibsuudhaan murteef kan rakkate ta'uu marii gumii maatii irratti godhamu irratti gorsii fi yaadi akka ishee kennamuu fi gaaffii dhiyeessaa turte. Gaaffii ishee kanaanis abjuu akkasii yoo agartan maal isinitti dhagahama maal gootu hojjettuu sana hari'uu qabdi moo hin qabdu kan jedhu irratti gadi fageenyaan akka yaada kennanii fi cimsitee osoo gaafachaa jirtu kutaa lammaffaan addaan cite. Kunoo kutaa sadaffaa keessatti yaada hirmaattota gumii sanaa yaada hirmaattota gumii maatii kanaa akka harmaan gaditti qabannee dhiyaanneerraa hanga xumuraatti hordofuun itti bohaaraa. Isa dura garuu warri mana kanaaf maatiin taane ammuma ta'a. Hundi keessan laayikii gochuun eegalaa hiriyoota keessaniif qoodaa miidiyaa adda addaa qabdan irratti qoodaa. Kutaa sadaffaa fi yaadi nama bohaarsu akka harmaan gadiitti dhiyaateera itti dhiyaadhaa. Dubartiin jalqabaa maayikiraafoonii fudhatanii dubbachuu eegalanii
dhimmi hojjettuu kanaa baay'ee shakkisiisaadha. Shakkiin haadholii keenyaas lafa hin bu'u. Kanaatii keessiin jedhan dhaga'i. Eeyyee kan harmeen keessiin jedhanii dhaga'i. Ofitti hin deebisin. Dafii ofirraa geggeessi jedhanii. Dubartii lammaffaan utuu isaan dubbatanii hin fixin harkaa butanii, giiftii koo nyaatamuun kee hin oolle, taphaltee shaal. Ani waan fiilmii fakkaatu wayiitu natti mul'ata. Utuu ati xurooftee jirtu si hammachuuf muddama. Jaalala keetiif kufee ka'a. Anaafi bulee ka'ee si jaalladha kan siin jedhu gochaa yookaan wal quunnamtii hojjettuu sana waliin qabu dhoksuuf natti fakkaata. Yichi xagaa dhiqaa lamaan saatna'u jechuun yoo dhagaa jedhanii nama kofalchiisanii. Yeroo namni kolfasaa adda kutee jedhu ansitti beera dafii ofirraa geggeessi ittiin jedhanii. Dubartii sadaffaan sagalee ciratanii, ani kanan jedhu jedhan. Ani ijoollee koof jedheen jechuun maal jechuudha? Ijoolleen si booda kan dhufanii bar. Namichi kun abbaan manaa kee kun ijoollee kee dura siin beeka miti? Ijoolleen si booda. Dhiibbaa kee addan kutin. Yoo dhiitoo ta'ee ni badaa, yoo ulfa ta'e immoo ni guddata jedhu miti jarri. Warri hollaa keenya sun akkas jedhu bar. Shil ka'oonee xafaal, lish ka'oonee gafaal jedhu miti. Inni biraanii hojjettuu baasuu fi dhiisuu irratti aangoo hin qabdu taanaan haati manamummaan kee isa kamire hin callisin jedhan isaanis dabaree isaanii. Dubartiin ittaananis xiqqoo ishee akka sagaleen namaa tasgabbaa'een dubbachuu eegalanii, anaan kan na dhibe jedhan. Hojjettuu waliin osoo ati ciistuun si argee abjuudhaan jette waddoo isi qoolu eri. Hojjettuu waliin osoo ati ciistuun si argee abjuudhaan jette kan inni hin yaadin akka yaachisaa jirtu siif hin galu. Amma dafii gochaa seexanaatii ani sin amanaa ati amanamaadha jedhii dubbii qabbaneessi. Yeroo jedhanii namoonni muraasi akka yaada isaanii deeggaran mataa isaanii oliif gadi raasuun agarsiisanii. Dubartiin ittaananii dubbatanii lafaa ka'anii hundumaa bitaa mirgaan erga ilaalanii booda, amma ati maal akkasii goonuufi gabaatti odeessita? Bara si'anaa bara qaroome keessa moo afaan kee qabattee dhoksitee kaameraa bittee bakka dhoksaa hin owwaaltu ture? Sana booda waan sadii keessaa tokkotu uumama. Yoo shakkiin kee dhugaadha ta'ee jechuudha. Tokko ishee ari'uu ta'a. Lammaffaan isa ari'uudha. Sadaffaan immoo yookaan immoo isaan iyyuu si ari'u ta'a. Kan si dhibu garuu yoo ishee ariite alatti wal arguun isaanii hin oolu. Yoo isa ariites ishee fudhatee ba'uunsaa waan hafuun fakkaatu. Kanaafuu sadanuu bu'aan yookaan xumuru isaanii tokko. Hundumaa dhiisiiti jilbeenfadhuu kadhadhu. Mana keef nagaa akka buusu uumaa kee gaafadhu jedhanii. Namni muraasa harka rukute, namni muraasi immoo ni kolfee. Dubartiin itti aananii waggaa kana lafaa ka'anii
bitaa mirga erga laalanii booda namni tasgabbaa'u akka hubataniini. Kan ati kadhadhu jette sirriidha. Dubbii guddaan achi keessa jira. Isa guyyaa sammuu ishee keessatti yaadaa oolte galgala waggaa rafturii waardi gootee agartee abjuun arge jetti. Mucaan yookaan hojjettuun kun rakkinatu ishee qabe malee isheenis dargaggeettiidha. Mucaa namaati uffattee bareeduu miidhaguu ni barbaaddi. Kun cubbuun isaa maali? Sammuu kee keessatti shakkii fi sodaan mana waan ijaarratee fi hojjettuun kun waa gochuu yoo baatte illee ilaali si godha. Erga abbaa manaa kee irratti shakkii tokko hin qabaanne yookaan hin agarre maaliif mucaa hojjettee jiraattu kana shakkita? Hojiitti jabduudha jette. Ijoollee keenya irratti waaqaa gaditti ishee amanna jette. Akka haadha koottan ishee ilaalaa jette. Isheenis akka obboleettii isheetti na ilaaltii jette. Kana egaa shakkiin kee maaliree? Abbaa warraan kee suura tokko argee fi kufa taanaan silayyuu hin jiru bar. Seexanni sammuu kee dhaalee jira. Kanaafuu seexanni sammuu kee dhaalee haa ifatamu. Maqaa gooftaan isa waraaneera jettee hundumaa kofalchiiste. Yeroo isheen haa ifatamu jettu hundumtuu ishee harkaa fuudhanii haa ifatamu jedhanii. Isas maqaa gooftaan waraaneera jennaan dargaggoonni baay'een jalaa butanii waraaneera jedhanii manicha kolfaan guutanii. Eeyyee gidduudhuma kanatti dubartiin itti aanan lafaa ka'anii. Gumiin maatii kun dhimma jireenya maatii irratti mari'ata malee abjuu hiiktuu miti jedhanii gaafa dubbatan hundumtuu ni kolfe. Nama dhiba. Abjuu irratti mari'anna jechuudha. Addunyaa abjuu keessa jiraanna jechuun amma egaa. Eeyyee kunoo amma gaa dhugaa. Jalqaba dubbii nuti abjuu ati argite hin agarru. Lammaffaa irratti gaa'elli kee abjuu irratti kan bu'uureffamedha jechuudha. Kuni anaa fi abjuu miti. Abjoochuu fi wajabbaruun waladda. Hilminna akka isheetti layyeeqil ነው jechuu kooti yoo siif galeera ta'e. Ammas namni ni kolfee. Isinii warri mata duree irratti mari'annu qopheessanis abjuu keessaa ba'a. Waan qabatamaa irratti haa mari'annu jechuun ka'anii ba'anii. Hirmaattonnis harka walitti rukutanii fi ka'anii dubartii kana duukaa tokko tokkoon yaa'uu eegalanii. Isinoo yaada maalii qabdu? Yaadolee armaan olitti kennaman keessaa isa kamtu sirriidha yookaan yaada keessan jettanii yaaddu? Koomentii jalatti barreessuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun bor walitti deebinaa. Laayikii osoo hin godhin hin bayinaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.